Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, lafa jirtanitti, iddoo jirtanitti nageenya Waaqayyoo, araarriif eebbi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam turtanii, akkam yoo nageessanii, Waaqayyo yoonaan kan nu ga'e, maqaan isaa tan kabajameef kan ulfaatiin ulfaa ta'u. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubroo maaramii hunduma keenya waliin haa ta'u. Egaa daqiiqaa muraasaaf kanan dubbachuu barbaadeef ergaan dabarsuu barbaade maal inni jedhee gaafa laalee egaa tibbana taatee abboonni keenya raawwataniin hojii boonsaa, hojii gammachiisaa, gaafii sabaa isa bara baay'ee deebisan kanaa wal qabatee namoonni baay'een isaanii abboonni sadan isaanis Abuna Saawuroos, Abuna Istaatiyoos fi Abuna Zeenaa Maarqoos seera mana kiristaanaa cabsanii muudama qannoonaa bataskaanaa cabse laataniiru. Hojiin abboota kanneenii dogongoraa abaarramuu qabu. Abboonni muudamanis abaarramuu qabu. Deeggartoonni isaaniitillee mormamuu qabu. Fudhatama argachuun qabaatan jedhaniitu namoonni baay'een isaanii karaa miidiyaatiin duula garaagaraa gaafa isaan irratti godhan ni agarra. Haa ta'uutii garuu seera kan cabsee eenyudha kan jedhu gaafa laalle garuu nuni otoo hin ta'in garee nu abaaru, garee isiniin sirrii miti nuun jedhu, gareen isiniif phaaphaasiin isiniif hin malu nuun jedhu, garee isiniif uummata Oromoo keessaa, saba Oromoo keessaa, dhala Oromoo keessaa phaaphaasiin afaan uummataa dubbatu gaafa ba'u uffata gurraacha warri uffatan, sooma warri labsan isaanidha warri seera cabse malee abboonni keenya gonkumaayyuu seera hin cabsin, seera kamuyyuu hin ceen, hojiin isaan hojjetan hojii ergama duuka bummaa isa dhugaaf isa sirrii gaafii yeroon gaafatuuf deebii boo'icha bara baay'eetiif furmaata caba bara baay'eetiif deebii laataniitu dhufan malee waan adda biraatii miti jechuudha. Egaa seera kan cabse eenyu gaafa jennu isaanidha. Seerri cabe maal inni yoonaan jettanii tokkoffaa afaan akka hin tajaajilamne bara baay'ee nu okkaamsanii bara baay'ee nu hudhanii nu qabanii gaafiin afaan akka hin kaane uummanni yookaan immoo sabni sablammiin biyya keenya afaan danda'uun wangeela akka hin baranneef kan nu gochaa turan isaani waan ta'eef warri seera cabse nuuniin otoo hin ta'in isaanidha. Waa'ee afaanii gaafa laallu afaan akka tajaajilamuu qabaannu, afaaniin akka barsiisuu qabaannu, afaaniin akka barachuu qabaannu ergama kana hojii kana kan nu laate Waaqayyoodha. Seera kanatu cabe, seera maalii cabe? Seera wangeelatu cabe, ajaja Waaqayyootu cabe. Kanaaf afaan danda'anii wangeela barachuun sirumaayyuu qannoonaa otoo hin ta'in doogmadha. Doogmadha inni kun isaan kan caccabsaa turan kanaan dura doogmaa bataskaanaa, seera wangeelaa, ergama gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos duuka boota isaatiif laate deema hanga daangaa addunyaatti maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu jedha. Barsiisaa kan jedhe kana kan cabsan isaan barsiisaa gaafa jedhu afaan uummanni danda'uun barsiisaa jechuu isaati malee afaan uummanni hin dandeenyen barsiisaa jechuu isaati miti. Kanaaf afaan uummanni danda'uun akka barsiisuu qabaataniif qooqa 72 duuka bootaaf kenneera gooftaan keenya. Eessatti? Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 gubbaarratti jechuudha. Seera kanatu cabe bara baay'eedhaaf firumaayyuu maalluun jedhu ijoollee dargaggoon barataan dilbataan ijoollee sadarkaa mooraa yaa'itti yuunivarsiitii garaagaraa jiraatan barachuudhaaf gaafa isaan walitti qabaman afaan ittiin dhalatanii hin tajaajilamnaa gaafa jedhan mammaaka tokkotu mammaakamaa ture. እናንተ ባሰሙ ነፍሳችሁ ትሰማለች jechaanii turan. Isin yoo dhagahuu baatte lubbuun keessan hin dhageesse jechaa turan. Barnoonni akkana guyyaa bira irra deebinee ilaallu ulfaana. Kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee hin jiru. Abboonni mana kiristaanaa keenya barumsa akkanaa barsiisanii hin beekan. Namni dhaga'ee kan ittiin jijjiiramuu danda'u afaan dhaga'u yoo baratedha. Afaan dhaga'u yoo baratedha. Afaan hin dhageenye yoo barate ammaa qaamni barsuun illee akkuma nama dhagaa gubbaatti bishaan jigsuun qaamni barsuun illee waa tokko dhaga'u. Kanaaf bar kitaabni maal jedhaa? Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti akka jedhu addunyaa irratti akaakuu afaanii lakkoofsa hin qabneetu jira. Sabni afaan hin qabne hin jiru jedha. Sabni afaan hin qabne hin jiru. Ammallee achuma galisii kala 11 irratti maal jedha? Hiika afaanichaa yoo hin beekne kanan dubbadhuuf keessummaan ta'a. Kan natti dubbatunis anaaf keessummaa ta'a jedha. Egaa bara baay'eedhaaf uummanni kan keenya otoo hin dhagahin qiddaasee sa'aatii 2 maal akka isaan jedhan otoo hin dhagahin dhagaa tureera.
otoo hin beekin akkanumatti jiraachaa tureera wallaalummaadhaan. Isaan garuu maalluun jedhu yoo isin dhaga'uu baattan lubbuun keessan hin dhageessu. Kun mammaaksa goyyummaati. Ilaalaa akkana jedhanii otoo uummata keenya goyyoomsan uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu mana amantaa keenya nu harkaa dhiisanii nu harkaa badanii jiran. Kanaaf yaa uummata Waaqayyoo amma yoonaa seera kan cabsaa ture nuuniin otoo hin ta'in isaanidha. Kanaaf abboonni keenya maal jedharree eebbi isaanii nurra haa buluuti eebbi abboota kanneen sadanii. Gaafii keenya kan nu dhagaan boo'icha ijoollee isaanii kan dhagaan baduun hoolotaa kan garaa isaan nyaate kan teechisuu isaan dadhabsiite kan isaan raase abboonni kunneen sadan nu afootti ba'anii fuulduratti nu ba'anii ijoolleen keenya sabni keenya dukkanaa gara ifaatti wallaalummaarraa gara beekumsaatti doofummaarraa gara qarummaatti ce'uu qabaatu afaan danda'anii barachuu qabaatu jedhanii gaafii keenya fuudhanii nu dhiyeessan. Yaa abboota nan isin nu biraa galata qabdan. Dhaloonni kun isin hin dagalsiin yaadata. Boo'icha ijoollee keessanii fuutanii nu baastan. Gaafii uummata keessanii fuutaniitu uummatatti nu baastan. Nu galatooma umrii nu dheeradhaaf hin jenna. Kanaaf kan seera cabse garee nu abaaraa jiru malee nuuni miti. Kanaaf kuni gaafii sirriidha. Inni lammaffaan haala phaaphaasota keenyatti wal qabateeti. Egaa phaaphaasota keenya gaafa laallee naannoo Oromiyaaf naannoo Kibbaa gaafa laalle phaaphaasni tokko godina 2, 3, 4 fi 5 qabateetu bulche. Naannoo Amaaraaf naannoo Tigraayin gaafa laalle immoo godina takka qabata. Ilaalaa kun hojii sirrii miti jechuudha. Egaa maal jedha seerri mana kiristaanaa keenya illee jennee gaafa laalle phaaphaasiin tokko kutaa lallaba godina tokkodha. Akka haadha manaasaatti kutaa lallaba godina sanaa kunuunsuu qabaataa jedha. Kanaaf phaaphaasonni kutaawwan lallaba 2, 3, 4, 5 warri qabatan akka nama dubartii 2, 3 fuudhaniitti ilaalama jechuudha. Egaa yeroo baay'eedhaaf uummanni phaaphaasii isaanii eebbisu otoo ijaan hin argin bara baay'eedhaaf rakkachaa turan. Kanaaf abboonni keenya illee phaaphaasiin tokko kutaa lallaba tokko duwwaarra taa'ee hoogganuu qabaata, bulchuu qabaata. Gaafiiwwan kanaaf kana fakkaataniif furmaata laachuu qabaata jedhaniitu hojii kana nu raawwatanii jira. Hojiin abboota keenyaa kan deeggaramuudha malee kan mormamu miti jechuudha. Kan biraa wanti ilaallu maalinni naannoo Oromiyaa keessatti wanti ta'e kun namoota baay'ee waccisiiseera, namoota baay'ee gurraacha uffachiiseera, namoota baay'ee boosisee jira. Seeratu cabee nuun jedhu. Roga kanaan kan laallu fakkeenyaaf naannoo Tigraayiif naannoo Amaaraa keessatti kan ta'e isaa ilaalu. Naannoo Tigraayitti maaltu ta'e jennee gaafa laallee manneen kiristaanaa naannoo Tigraay keessa jiraatan mana lubummaa Tigraay jedhaniitu hundeeffatanii jiran, ijaarratanii jiran. Lammaffaa irratti immoo Tigraay maal goota jennee gaafa laallee teessoo ishee adda baafatteerti. Kanaaf yeroo darbe gaafa isaan fokkoran, gaafa isaan dhaadatan maalluun jechaa turan sinodoosiin tokko, paatriyaarkiin tokko, teessoon tokko jechaa turan. Oromiyaa keessatti gaafa laalle sinodoosii 2 goone, paatriyaarkii 2 goone. Teessoo 2 goone. Tigraayin gaafa inni ilaalle garuu maaltu ta'e mana lubummaa addatti hundeeffatteerti. Teessoo addatti baafatteerti. Lakki ani hin barbaadu. Teessoo Takla Hayimaanootiin hin barbaadu. Teessoo Salaamataan hundeeffatteerti. Gaafa Tigraayin callisanii gaafa Oromiyaa irratti aduun dhugaa ba'u gaafii uummataa gaafa deebi'uudhaa hedu akkas maaliif cidhiinnaan garaa isaaniitti ka'e dhukkubbiin mataa maaliif isaaniitti dhaga'ame. Akka amantaatti yoo ta'e kan isaanii iyyuu dadhabanii kan keenya maaliif iyyan jennee gaafa laalle kuni duuboonsaa waan biraatidha waan ta'e uummanni keenya waan kan akkana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kan biraa naannoo Amaarattis gaafa laalle godina Goojjaamiif Gondariin gaafa laalle warri Tsaggaaf Qabaatee jedhaman aanaawwan 14 to'atanii manneen kiristaanaa baay'inni isaanii 150 ol ta'an harka isaanii jalatti galchatanii paatriyaarkii mataa isaanii muuddatanii hanga ammaatti daaqonoota muudaa jiran, qeesota muudaa jiran, aangoo lubummaa kennaa jiran, kan isaanii hin callisan, isaan ikkoo kan darban qannoona yoo otoo hin ta'in doogmaa warra cabsanii ba'an hanga ammaatti fo'amanii abaarramanii bataskaanarraan fo'an. Kan isaanii yoo ta'u hin sossobamu, kan keenya gaafa ta'u garuu waraansa wugzatii dheeboo wugzatii qabatanii nutti yaa'u. Abboota keenya reebu, uummata keenya sammuu isaanii cabsu. Kanaaf wanti akkanaan kun hiddarra handhuurarraa dhaabbachuu qabaata. Achatti isaan rakkoo doogmaa uumaa nu biratti immoo gaafa uummata abboonni gaafa furuudhaa ba'an abaaruu jechuun kun waan abaarsa iddoo hin qabnedha waan ta'eef kanarratti uummanni sirriitti hubannoo bal'aa qabaanne imalli keenya gara fuulduraatti deemuu qabaan.
Egaa bara baay'eedhaaf abboonni mana kiristaanaa keenya uummanni keenyas Phaaphaasiin eebbisu Phaaphaasii afaan keenya danda'u Phaaphaasii nurra taa'ee nu hoogganuu danda'u Phaaphaasii diistaansii yookaan immoo fageenyaan nu bitu hin barbaadu jechaa gaafachaa turan abboonni keenya gaafii kanaaf deebii fidan kanaan maal reebadiin abboota keenya kanaan dura uummanni keenya ari'amaa tureera bakkee bakkeedha dargaggoon walitti qabamanii bataskaana keessatti afaan danda'u nan baradhaa wangeela naalaadhaa gubaayee gaafa qophiisan qooqa lamaaniin na qooqa uummanni danda'u nu barsiisaa gaafa jedhan ijoolleen keenya bataskaana ari'amaa turteerti. Kanaan maarree seera kan cabse nuuniin otoo hin ta'in isaan waan ta'eef kanaaf nullee har'as boris taana iftaanis taana hamma du'aattis taanan nuuniin kan dhaabbachuu qabaannu garee dhugaa cinaa dhaabbachuu qabaanna malee garee sobaa cinaa dhaabbachuu hin qabaannu. Abboota keenya cinaa dhaabbannee gaafii amma ka'e kana furmaata fiduun barbaachisaadha. Yeroon itti wal cinaa dhaabbannu yeroon itti hojjechuu qabaannullee ammadha. Manni kiristaanaa keenyaa du'aa ka'umsa yookaan tansaa'e isa dhugaa barri isheen itti arginu ammadha waan taateef siyaasa keessaa barri isheen ba'u hedduu. Hacuuccaa keessaa barri isheen ba'u hedduu. Impaayera siyaasaa keessaa barri isheen ba'u hedduu. Dhiibbaa keessaa barri isheen ba'u hedduu. Tajaajila duukaa isa dhugaa barri itti qabsiisuudhaaf itti kaan riifoormiin dhugaa jijjiiramni dhugaan akka guutuu Oromiyaatti akka guutuu Itoophiyaatti akka guutuu manneen kiristaanaa addunyaatti yeroo itti fiduudhaaf kaame ammadha waan ta'eef gaafiin abboota kanneenii saba Oromoorra darbee Oromiyaarra darbee akkuma guutuu addunyaattuu bataskaana Ortodoksii tawaayidoodhaaf jijjiirama guddaa bu'aa guddaa fide jennee ilaalla. Gaafiin abboota keenyaa tokkoffaa gaafii tajaajilaati. Gaafiin abboota keenyaa caasaan mana kiristaanaa sirraa'uu qabaatadha. Gaafiin abboota keenyaa olaantummaan saba tokkoodha. Sablammoota Itoophiyaa irratti raawwatu. Gaafiin abboota keenyaa tokko dhiibaa ta'e tokko ari'aa ta'e tokko maaliif ari'atamaa ta'a? Gaafiin abboota keenyaa wangeelli inni dhugaa maaliif lafa qabachuu didee? Gochi sobaan hojiin sobaa maal lafa qabataa? Kun immoo waan deeggaramuu qabaatu kun immoo waan cinaa dhaabbachuu qabaanudha waan ta'eef kanaaf nullee lafa dhugaa kana dhaabbannee gaafii dhugaa kana qabannee gaafii abboota kana milkeessuun kan keenya ta'a waan ta'eef kanaaf amantaa kanaa warri taatan warri quuqamnu nutti dhagam hundi keenya harka wal qabannee ilaameedhaan gurra waliin laannee waaqayyoon kadhannee waaqa abbaa keenya uumaa keenya abdannee yeroon itti imala keenya gara fuulduraatti taasifannu yeroon itti garbummaa keessaa gara bilisummaatti itti baanu yeroon itti mana kiristaanaatti furmaata haaraa itti finnu ammadha waan ta'eef seenaa abboonni keenya raawwatan yeroo itti raawwannu ammadha waan ta'eef kana caalaa jabaannee akka hojjennu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Biyya keenya biyya nagaa amantaa keenyas amantaa tokkummaaf jaalala wal faana hojjennee jijjiirama gaarii akka finnu hojjennee mootummaa waaqayyo akka dhaallu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.